Gaafilee sadii yeroo baay'ee namni musliimaa gaafatamu. Gaafilee kanneen amantiilee biroorraa nama musliimaatiif yeroo baay'ee kan dhiyaatudha. Gaafii kana deebii isaa sirriitti qabadha. Har'a guyyaa Jum'ataa wajjin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti salawaata buusuudhaan eegalaa nama musliimaa biroofis dabarsaatiin viidiyoo kana dhaggeeffadha. Gaafiin jalqabaa ati nama jannataati moo nama jannataati miti jechuudhaan gaafatan. Jannata seenuu abdii qabda moo hin qabdu? Gaafii jedhu yeroo baay'ee gaafatama. Ani nama jannataati. Ani akka rabbiin ta'inaan jedhe yoo dhugaan rabbiitti amanee dalagaa gaarii ka dalagu ta'e nama jannataati. Ragaan kanaa maali? Rabbiin Qur'aanaan maal jedhaa? Walladhiina aamanuu wa'amiluu saalihaati ulaa'ika ashaabul jannati hum fiihaa khaaliduun. Warri amananiitiin dalagaa gaarii dalagan isaan warra jannataati. Jannata keessa illee yeroo dheeraadhaaf turuu jedha Rabbiin. Lammaffaa Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hadiisa Imaam Bukhaariin odeessan keessa maal jedhanii? Jannata tana jedhani. Lubbuu rabbitti amante lubbuu musliimaa malee kabiroo hin seenuu jedhani. Ragaa kanaan namni musliimaa nama jannataati, nama ibiddaatii miti. Garuu dalagaan kiyya yoo rakkoo qabaate, dalagaan kiyya yoo dogongora qabaate gaafsan mallattoon gaafii natti dhufuu danda'a. Garuu islaamummaan karaa abdii qabu, karaa jannata nama geessuudha. Gaafiin lammaffaan musliimoonni maaliif Ka'abatti garagaltanii salaattu? Eenyuuf salaattu? Ka'abaadhaaf salaattu moo wayis rabbiif salaattu? Yoo ka rabbiif salaatan ta'e gara Ka'abaa qofa yookaan garagaltaniitiin maaf salaattu? Gaafii jedhuudha. Ka'abatti garagallee wanti salaannuu fi hundi keenya wal fakkaanneetiin tokkummaa keenya agarsiisuudhaaf jecha kallattii san garagallee salaanna. Kanas kan nu ajaje rabbii keenya. Rabbiin Qur'aanaan suuraa Baqaraa keessatti yoo dubbatu maal jedhaa? Fawalluu wujuuhakum shaxrahu. Fuula keessanii kallattii masjid al-haram yookaan gara Ka'abaatti garagalchaatiin salaataa jedha. Waan rabbiin garas galagala salaataa nuuf jedheef jecha garas garagalleetiin salaanna. Nuti musliima ajaja rabbii nu ajaje hin faallessinu. Rabbiin keenya osoo kallattii kamittuu garagala salaataa nuun jedhe ni salaanna, ajaja rabbii keenyaa guunneetiin fudhanna. Gaafiin sadaffaan musliimoonni maaf afaan arabiffaa qofaan salaattu? Maaf afaan arabiffaa qofaan waaqeffattu? Yeroo dhaabattanii salaatanillee afaan arabiffaa qofa fayyadamtu. Isin afaan arabiffaa qofa maaf fayyadamtan? Gaafii jedhuudha. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam hadiisa yoo dubbatan maal jedhanii? Salluu kamaa ra'aytumuunii usalli. Akka anaa salaatu argitanitti salaataa jedhani. Afaan arabiffaa akkanatti salaataa jedheetiin kan ajaji rabbi malee waan nuti filannee miti. Kanaaf akkaataa rabbi salaataa nuun jedhe salaanna. Ittaansee akka garaagarummaan musliimoota jidduu hin uumamneef jecha rabbiin afaan tokkochaan salaataa nuun jedhe. Chaayinaallee osoo dhaxxanii, Itoophiyaallee osoo dhaxxanii, Araballee osoo dhaxxanii, Ameerikaallee osoo dhaxxanii, biyya kamuu osoo dhaxxanii, Awurooppaallee afaanuma tokkochaa. Kanaafi itti fufaa viidiyoo kana nama birootiif dabarsaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.